calculation khoni jijjiram yeroo amma tana keessatti haala lafa amma lafa gubbaa jiru kanatti golalle percentage kudha shanirraa ilaa 25ti lolli Eritrea fi Ethiopia jiddu kallattiidhaan ka'uudha lolli proxy da akazetun Shaabiyaan Faannoo fi TPLF gargaartee Ethiopia irratti duuluun kun already ta'ee jira maalif TPLF wajjin gaa uummachaa jirani hariiroo ammoo TPLF wani Faannoo wajjin akka gaariitu beeshaa naqee leenjisee galchee jira soo kallattiinaadhu Eertiraan hirmaattee jirti kun percentage 50 irraa haga 70 dhaati wani kana keenyaaf gaa at least factorota hedduu jira fluctuate godhu jechuudha lolli ammas localized border clashes amma border clashes yoo governne daangarrattu wal tuttuquun percentage 40 irraa ilaa 60 khaysaa khara humara amma khara booreedha khara anfarkhanaan khara Tigraay already beete makalaka waan Tigraay keessa jirreef baadamee fi Zaalambasarratti hedduu hagastaka wali buun isaa dhabunni mar ammoo strategic cold war jechuun lolli ololaadhaa go'enne kun already jalqabee jira harka 190 ammaa fi amata dhufu jiddutti yoo factory geopoliticsiidhaa jijjiirame malee yoo beete abiyyiin lola kana jalqabe malee lolli fi gara Eertiraatiin jalqabamu ta'u harka 180 harka 190 olola bira taree mitiidha gaa assessmentiin keenya kana jechuudha dhiro akkanatti beekuntu gaa Oromoo sharp gooti jennee yaannaa jechuudha haga irraa yaadda'uu nu qabna haga irraa yaadda'uu ni qabna mee takatakarana so probability assessment in lola beite khaba June 2025 irra amma June kudaja watabaji kudaja bara khuma lama fi didami shanirra haga beite watabaji kudaja bara khuma lama fi didami jahatti carral lolli khauda carrale beite taatele asdemtuda lola full scale ila amma lola beete lola guutu duuli khawun harka dibara khudasha ila didami shaniti yoga wani biraji jiramte bale unless ga factory biraji jurumte hamma majuru khalatti proxy conflicting already tijira harka jalati beete tobiyan haga ammatti nama Eertiraa keessatti lolu fin qabdu ammo Eritrean Ethiopia keessatti gobla lama qabti gobla wayyaneedhaati fi gobla beete Faannoodha hunga already harka 150 deemaa jira jechuudha so Faannoon bilaashi miti jechuudha hidhannoo fi leenjii amma irra guddaa warri naannawa Eritreatti leenji'anii dhufan ilaa sadarkaa komaandoo leenjifachuutti galaniitu biyyatti leenjifataa jiranii jechuudha so Eritrean amma maal godhaa jirti beete koocha leenjisaa jirtiif coach nigaa amma komaandaroota leadership military doctrination keessatti warreen waa leenjisu leenjiftee fi ergiti warreen leenjanii dhufan kun ammoo deebi'aniiti leenjisan wanni maali Faannoo jechuudha Tigraay hawaal warra leenjii jechuudha garaagarummaan Faannoodhaatiif garaagarummaan TPLF almost waraanuma Eertiraadhaa qoxirratti yaajannu jechuudha kanaas ta'e waraana already leenjii waraana generaalootaan hogganamu so Faannoo fi wanni walitti dhufu jechuudha afaan biraatiin Faannoon gaachana sirnaati jechuudha gaachana sirnaa robatani gaachana sirnaati amma milishaa Shaabiyaadhaati jechuudha warri ammoo Shaabiyaan akka makalakaatti haafudhannu TPLF akka federal policetti haafudhannu milishaan ammoo Faannoodha jechuudha hayyee eega hagana jenne qabxii faaktorota biraatis laaluudhaaf karaa geopolitics dynamics geopolitical to
2025 را إلى 2026 مالي وقالني regional factoroni نجراني يتوي أماس قاوا لولا خنا خدرنوتو akka triggeratti amma akka decisivetti warri shoora taphachuu danda'a keessaa tokkoffaan Suudaan yeroo ammaa tanatti neutraalaa jechuudha. Hagumgumii qabaattu malee Abiyyiin beektee waan United Arab Emirates hojii jiruuf United Arab Emirates waan hemiti gargaartuuf xiqqashoo Suudaan beektee hijaani qabdi. Ammoo Suudaan kallattiidhaan Itoophiyaa irratti dhimma Eritiriyaa fi gobla lama shaabiyaadhaa faannoo fi TPLF gargaartee waan kana keessatti ni hirmaatti ogaanne interestii ifiitiif no. Maybe dhiibbaa beektee Masriidhaatiin possible. Iraasanii deebi'a. Mataa isiitiin kallattiidhaan lola Itoophiyaa keessatti faannoo gargaaruu haa taatu wayyaanee gargaaruu haa taatu Suudaan fadhii kanaatiif aadaa kanallee qabdu jechuudha. Haa taatu ammoo dhiibbaa gara Masriidhaa dhuftuun maybe Suudaanis shoora taphachuun isii ni mala. Tokko. Lammaffaan Jabuutiidha. Jabuutiin kallattiidhaan Eritiriyaa wajjin dhaabbattu. Ammoo Masrii wajjin dhaabbachuun isii ni mala. Shoorri Jabuutiin taphattu meeshaa waraanaa akka Itoophiyaa achiin hin galfanne galu. So namuu waan adda addaa taphataa jechuudha. Namuu shoora adda addaa taphataa. Jabuutiin meeshaan Itoophiyaa akka seene meeshaa waraanaa godhu ammas beektee poort irratti meeshaan tun daftee processa taatee akka galtu godhuu dhabu jireenya Itoophiyaa irratti xiqqashoo qaalessu. Sadaffaan Somaaliyaadha. Soomaaliyaan fi Somaalilaandi. Soomaaliyaan shoori Soomaaliyaa illee kallattiidhaan lola Eritiriyaa fi Itoophiyaa jidduutti isaanis akkuma Suudaanii hedduu akkuma Suudaanii ammoo developmentii biraa tokko as deemaa jechuudha. San qobatti irraasoo. So Soomaaliyaanis haala amma jirutti ammaa fi 2026 keessatti mirqaana guddaa akkasitti Eritiriyaa fi wanni bira dhaabbachuudhaan san hin qabdu jechuudha. Kabiraa Gulf State kan jennu Gulfirraan namni dhimma Itoophiyaatti Suudiidhaa fi United Arab Emirates isaan United Arab Emirates fi Suudiin shoora lama taphachuu isaanii mala. Tokko haga tokko beektee United Arab Emirates Itoophiyaa gargaartee Suudiinis lafa jala beektee dhoositee gara Masriidhaatiin Eritiriyaa gargaartee hoggaa lolli oowwe immoo wan beektee akka manguddootis dhufuun isaanii mala jechuudha. Namoota yeroo shoora manguddummaa taphachuudhaaf United Arab Emirates fi Suudiin dhufuun isaanii ni mala. Walubanne tanga Egyptiidha. Egypt ammoo gaa tololumaa haasiftuu fi tolola kanaa beektee xumursiiftu qanyaazimaachuun lola kanaatu isiidha. Global Power nuno amma beektee hawaasni addunyaadhaa international community dha shoora isaan taphatan Eritiriyaa fi Itoophiyaan yoo hawlalan taate United Nationiin nama lola dura jalqabe balaaleffachuun isaanii mala. Most likely we condemn lola kana sovereignty biyya kabajamuu qaba international yonni kabajamuu qaba jettee UN'n nama dura jalqabe ni abaarti. Lammaffaa ammas immediate ceasefire if waamcha ni gooti jechuudha. So very symbolic isin taphattusi. USA no akkamii ogaanne USA
jara lachutu lola dhaabaa nama jettiin. Jara lachuutuunu lola dhaabaa ni jettiini. Ammoo lafa jala Itoophiyaa gargaaruun isii mala. Interest isiitiif Itoophiyaa cina dhaabbatti. Maaliif hariiroo gahaan qabdu. Ammoo lolli kun yoo dhaabbatu taate Eeltiraan saakshinaatu Eeltiraan lola kana jalqabdi. Eega lola kana booda adabbiin gurguddoon Eeltiraa afataa jechuudha. Eenyu jalqaballee murteessaadha. Yoo ifii jalqaban Itoophiyaan tumsa iddoo harkatti. Yoo Eelitiriyaan Itoophiyaa weerartu taate Itoophiyaan United Nations, United States, African Union jara kana hundarraa gargaarsa cimaa harkatti. Gara diplomaasiidhaatiin even gara meeshaatiin fi gara hundaanuu jechuudha. Yoo ammoo Itoophiyaan ifii jalqabdu taate USAnis akkuma Saudiidhaatii fi United Arab Emirates jarana lola dhaaba sovereigntiin Eritreaadhaa haa kabajamu. Lolli kun dhaabbachuu qaba jettee diplomatic pressure walirra ni keessiif. Ammoo window gabaabduu takka Itoophiyaadhaaf ni dhiifti. Akkuma lola beektee gaafa wayyaanee san Trump bar waa dhiisee fi ture jechuudha.